reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa fagoof dhiyoo teessanii sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan maraaf nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuudhaan as magaalaa Osloo Norweerraati nagaa koon isinii dhiyeessaa qopheessaa raadiyoo Warra Wangeelaa an Robsan Makooti. Raadiyoon Warra Wangeelaa har'a sigaa sanbata guddaa yookaanis dilbata har'aaf hintaa kan jette sagantaa ishee garagaraa qabattee kunoo dhihaatteetti itti dhiyaadhaa jechuudhaan isin affeerra. Akkuma hundumti keessan yaadattan torban darbee lubaa Afework Tafesseetiin kan qophaa'ee dhiyaate erga sagalee Waaqayyoo mata duree Waaqayyoo Wojjin Wolbira hindarbiinaa jedhu kutaa tokkoffaasaa isinii dhiyeessuu keenyaan yaadattu. Barumsi kun kutaa 4tti kan hiramedha. Har'a ammoo kutaa lammaffaasaa isinii qabannee dhiyaanneerra. Faarfannoota garagaraa akkasumas isiniif illee jirra. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan ammas irra deebi'een isin affeera sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isin jira. Engodi wantantane sitamane makakene erga baane milkaane warra argatan badhaasa nuftaasisi malee engodi badisa. Ademne kuno har'a geenye teeppoo fi cunqursa hundumaa dandeenye kanti yaadarbatu mulee ka'ee jira nutti damba'iini biyya ormaa jirra dhumanum balleessine. Erga kenneesine faarsuuf gammadu malee atwaanaaf dhungoodhine dhumanum balleessine hojii erga kenneesine faarsuuf gammadu malee atwaanaaf dhungoodhine. Har'as dabaleen maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafadhaa. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Torbee darbee mata duree Waaqayyo Wojjin Wolbira hindarbiinaa jedhu irratti sagalee Waaqayyoo dubbachuu eegaleen jira. Ammas isumatti fufnee walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo dhageenya.
torbee darbee Saa'olii fi Waaqayyoo attamitti akka wal bira darban macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 8 kaasee amma 14tti isa jirurraa kaasee waa tokko dubbadheera. Waan gochuun isarra hin jirre aarsaa dhiyeessuun isarra hin jirre dhiyeessuu isaatiin Waaqayyo dhufee iddoodhaa isa dhabuu isaatiin mootummaa isa jabeessuu dhufee ulfinatti isa geessuu dhufee Saa'ol garuu akka nama Waaqayyoon eeguu dadhabuu isaatiin Waaqayyo wajjin eebba isaa wajjin ulfina isaa wajjin akka inni wal bira darbee mootummaa isa jabaatee dhaabachuudhaaf ture akka inni dhabetu argine ilaallee turre. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a immoo akka kiristiyaanotaatti waa'ee Saa'ol duwwaa dubbachuudhaaf miti. Sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo ilaallu maal fa'i sababa Waaqayyo wajjin wal bira darbuu kan nutti fidan? Waaqayyo eebbaaf ulfinaaf nu dibuuf nu ceesisuuf gidiraa gadda keenya keessaa nu baasuuf waanjoo nurraa cabsuuf ulfina nu uumeef sana biraan nu ga'uudhaaf akeeka biyya lafaa kanarra nu kaa'eef biraan nu ga'uudhaaf nu waame mana isaa keessa nu jiraachisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Garuu sababoonni kana akka hin taaneef wal bira nu dabarsan ammas isinittan dubbadha. Amantoonni baay'een tajaajiltoonni baay'een ulfina eegamanii gadi eebba eegamanii gadi nagaa eegamanii gadi haala Waaqayyoo isaan barbaadu gadi jiraatu. Namoonni baay'een waan namootaaf lallabu sagaleen isaan dubbatan sagaleen isaan tajaajilan waan isaan hin ilaallanne fakkaatu. Namoonni baay'een garuu Waaqayyo gara keenya yemmuu dhufu nu eebbisuuf ulfinaaf gara keenya dhufu. Garuu maal jechuu kooti haalotatti nu Waaqayyo wajjin wal dhabneef wal bira dabarre tokkotu jira. San sagalee Waaqayyoo keessaa dubbadha. Inni tokkoffaan sababi Waaqayyo wajjin wal bira darbuu nutti fiduu danda'an inni tokko sababa mataa keenyaaf dhibaa'ummaadha. Sababoota mataa keenyaaf dhibaa'ummaadha. Mee Weddotaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 kaasetan dubbisa. Akkas jedha. Weddotaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 kaasee hamma 8tti akka kana jedha. Ani rafeera yaadni koo garuu hin rafne sagaleen hiriyee kootiin dhaga'ama inni balbala rukutaa balbala anaaf bani yaa obboleettii koo yaa michuu koo yaa kuullee koo gugee koo yaa ishee mudaan qabne mataa koo fixeensi jiiseera rifeensa mataa koos immoo tiifuun halkanii tortorseera hin jedha. Ani immoo ani uffata koo ofirraa baaseera attamittan deebisee uffadhare anoo miilla koo dhiqadheera attamittan deebi'ee lafa ittiin ejjedhee xureessaree nan jedhe. Yemmus michuun koo karaa qaawwaa harka isaa ol liccifatee lapheen koo hin dhaata. Ani michuu koof balbala banuudhaaf yoon ka'e harka kootiinis qabannoo balbalichaa yemmuun qabe qumbii bishaanii qubaa harka koorraa qabannoo sanarratti hin coccobe. Ani michuu koof balbala yemmuun banee inni durillee deebi'ee sokke. Yemmuu inni dubbate yaanni koo isa bira ga'a ture. Haa ta'uyyuu malee ani isa nan barbaade. Garuu isa hin arganne ani isa nan waame garuu inni ana jalaa hin owwaanne. Eegdonni warri naanna'anii mandaraa eegani na arganii reebaniis na madeessan. Eegdonni kellaa sun uffata koo anarraa fudhatan. Yaa intaloota Yerusaalem michuu koo yemmuu argitan maal itti himtu jaalalli na dhukkubsachiisuu isaa isatti akka himtan anaaf kadhadhaa jettee jedha sagalee Waaqayyoo yemmuu dubbatu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa Weddotaa kana namoonni Solomoon yeroo barreesse akka jaalallee lamaan gidduutti sagalee walitti dubbatamutti fakkeesseetu dubbate. Har'a immoo jaalala Waaqayyoof namoota gidduu jiru jaalala Yesuus Kiristoosiif waldaa kiristiyaanaa keessa jirutti fudhachuu dandeenya. Garuu kamiin iyyuu haa ta'u Waaqayyo nama waama namatti dubbata. Waaqayyo kana godhi namaan jedha nama waama. Kutaa kana keessa yeroo ilaaltaniittan inni dhaqeettu yaa hiriyee koo yaa bareedduu koo balbala naa bani yaa gugee koo yaa ishee mudaan qabneedha. Waaqayyo namoo cubbamaa akka jedhee waama. Naa banii yemmuu inni ittiin jedhu isheen immoo an uffata koo ofirraa baasee irratteettan deebi'ee uffadha. Miilla koo akkamittiin lafa jedhee xureessaa jetteetu sababa mataa isheetti dubbatteedha. Kanarraa kan ka'e mallattoo tokkotti agarsiise. Harka isaa ol galcheetu karaa qaawwa manaatiin urgooftuu harka isaarra jiru
cufaa balbala ishee irratti naqee sokke turtee utuma dhageessuuti utuma taasoftuuti hin dhiboofte malee kaatee yeroo isheen banuudhaaf kaatu urgooftuu inni balbala ishee irratti naqee cufaa balbala ishee irratti karaa qaawwaadhaa ol galchee naqe sun irraa urgaa isheen fooliinsa turgaa amma immoo barbaacha kaate yeroo dabarsite sagaleen waaqayyoo yommuu dubbatu yeroo inni isin dubbatu mataa keessanii jabeessinaadha sagaleen waaqayyoodha akka jarreen sanaadha Israa'eliin kan miidhe kan kanaaf iddoo kana keessa isheen yeroo eega darbe barbaacha gaafa kaatu michuu koo argitaniitu itti magaalaa keessa barbaade yoo kaatu haadha saayyuu hirreebamteedha warri kaan immoo waan adda addaayyuu ittiin jedhuedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u maal jechuuf jedheen sababoota mataa keenyaa qabna waaqayyo akka kiristiyaanotaatti ka'ii kadhadhu sagalee kana godhi kana keessaa ba'i sana raawwadhe immoo nu jedhu qaqqabanne achi immoo nu teenyu waaqayyo hin gadda sababi isaa ila dhaggeeffadhaa saba waaqayyo hamma waaqayyoon dhageenye waaqayyo duukaa tarkaanfanne hamma waaqayyoon dhageenye waan inni godhaan hin jedhe goon hamma waaqayyo dhageenye waan inni keessaa ba'aa nuun jedhe hamma dafnee goonu sana eebbi keenya ariifata saffisa kana beekutu nuuf ta'a bara keenya keessatti isheen kun eega kaate garuu barbaaddee dhabde eegas garaan koo rukuta tureette namoonni baay'een akka jettan jiraachuu dandeessu waaqayyo hafuura keessanitti utuu hin dubbatin wanti isin lixxan wanti isin keessa lixxan wanti isin mudatu tokko iyyuu hin jiru waaqayyo mallattoo adda addaa keessa keenyatti nu agarsiisa waan adda addaa nutti akkaataa adda addaatti nutti dubbata dhaga'uudhaaf tole jechuuf garuu nutu of murteessa yeroo hundumaa kanaafitu isheen kun kaatee barbaaddee hin dhabdeedha dhaga'uun dhabinaa waaqayyo hamma dhageenya eebbi keenya ariifata tole yemmuu waaqayyoof jennu eebbi keenya akka sana ariifata waaqayyoof tole jechuun lallabuu miti waaqayyoof tole jechuun faarfachuu miti waaqayyoof tole jechuun konfiraansii adda addaa geggeessuu miti namoonni baay'een kanaan of gowwomsu bara kana garaa keetti waaqayyoon dhaga'u yaada keetti waaqayyoon dhaga'u mana keetti waaqayyoon dhaga'u hojii keerratti waaqayyoon dhaga'u qabeenya keerratti daftee waaqayyoon dhaga'uudha waaqayyo gara keenya immoo dhufu waa fudhachuu dhufatu hin ta'in waan nu dabaluu dhufa waan ta'eef dhibaa'uun nuuf hin ta'u macaafaa moototaa lammaffaa boqonnaa 3 keessaa yoo dhaqanii dubbiftan Yoo'aas mootii jedhamutu yeroo Elsaayi dhukkubsatee du'uudhaaf jedhu gara isaa dhaqeedha lolatu isa dura jira diinota isaatutti dhufaa jira namichi kun kanaaf waa'ee lola sanaachumaan nama waaqayyoo gaafachuu dhaqe kanaaf akkasittiin jedhe qaawwa tokko baneetu achirra xiyya fuudhii darbadhu ittiin jedheedha hin darbate kuni lolati diinota kee loltuudha ittiin jedheedha kana booddee warra hafan xiyya warra hafan immoo fuudhiitti ittiin lafa rurrukutu ittiin jedheedha Elsaayi inni garuu dhibaa'aadha waan ta'eef si'a 3 duwwaa rukutee dhaabeedha itti aareedha iddoo sana dhaqanii dubbiftan iddoo nan jedhe macaafa moototaa lammaffaa 13:14-19 ala 3 duwwaa rukutee dhaabe ilaagaa edheen kuni mallattoo isa tidhattee diinota kee rukuttuudha utuu itti dabaltee si'a 5 si'a 6 rukutteetta ta'e diinota kee hamma dhumaatti moota amma garuu si'a 3 duwwaa isaan rukuttaa saba waaqayyo waan tokko dubbachuu barbaadeen iddoo kanatti innis maa inni waaqayyoon kadhachuu jalqabne waaqessuu jalqabne cubbuurraa fagaachuu jalqabne amala keenya jijjiirrachuu jalqabne dhiifnee immoo deebinee dhibaa'ummaadhaan homaan jedhu jechuudhaan ayyaanni waaqayyoodhaa nagaa qofaa jechuudhaan cubbuu keessa gangalachuudhaaf shaakallee nuyi shaakallu eebbaajjin ulfinaajjin waaqayyo isa mootii moototaa ta'e nagaaf boqonnaa keenyaaf gara keenya dhufuutu wal biroo nu dabarsa akkuma jedhe miidhamni namoota baay'ee fiixaan ba'uu dadhabuun namoota baay'ee kadhata dur kadhatan dhiisaniiru sagalee waaqayyo dur jaallatan dhiisaniiru gadur deebisuu dhiisaniiru of tuuluudhaan bokokaniiru namoonni baay'een ammas nan jedha waaqayyoon dhibaa'ummaadhaan dhaggeeffachuun nuuf hin ta'u tole waaqayyoodhaaf dafnee waaqayyoof tole jechuun eebba keenyatti ulfina keenyatti dafee nu baasa isa boo'ee Yesuus Kiristoos gaafa Yerusaalemiin dhaqe Yerusaalemiin gaafa dhaqu warri Fariisotaa namoonni kun maaliif faarfatu isaan dhowwu jedhu warri faarfatan immoo wanti faarfatan beektonni macaafa qulqulluu warri faarfatan uffata isaanii lafa afanii meexxi lafa afanii warri faarfatan baay'een isaanii Hosaa'inaa maqaa waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha jedhanii faarfatan iyyuu malee yeroo sana Yesuus Kiristoosiin eenyummaaf gooftummaa isaatiin isa beekaniitu hin ta'in mootummaa Israa'el bade deebisuudhaaf amma gaa mootummaan keenya nu deebi'adhanii isa lafarraa duwwaa yaadu turan kanarraa kan ka'e Yerusaalemiin ilaalee
himbo'e har'umallee nagaa keetiif kan ta'utu beekte amma garuu kun ija kee duraa dhokfamee jira saba Waaqayyoo dhaggeeffadha ulfina kan akka Waaqayyoo isinitti godhu jiru kan akka Waaqayyoo anaaf isiniin eebbisu jiru kan akka Waaqayyoo aara galfii addunyaa kanaaf ta'u jiru ilaa dhaggeeffadha qabeenya keessan beekumsa keessan kan isin kan kootettanii himattan kamiyyuu caalaa isa Waaqayyoo isiniif eebbisu kamiyyuu caalaa garuu Waaqayyoo hangafaaf isa guddaa ta'u Waaqayyoon dhaga'uun mana koof mana keessan keessatti hangafa ta'utu isaaf ta'u Waaqayyoo anaaf isiniif gargaaru maaliifi Waaqayyotti caalaa yoo dhiyaanne bu'aansa kan keenya iddoo kadhataa keenya amantii keenya firooma sagalee isaa wajjin qabnu baay'ee shaakaluun bu'aa keenya ulfina keenya nuuf ta'a Waaqayyoo anaaf isiniin gargaaru ammallee kanaafi dhibaammaadha Waaqayyoo wajjin kan wal bira nama dabarsu dhibaammaadha ammas nan jedha Waaqayyoo erga gaafa gara koo dhufeeti isaana eebbisu kufnaan isaana kaasu anaa gadduna jajjabeessu Waaqayyo gidiraa baay'ee keessatti utuun na gargaaru malee utuun inni harkaa waa fudhatee bu'aa argatu argeen beekwan hammattiin agalte hammattiin dubbadhu immoo Waaqayyotti gammaduu danda'a garuu isa miti inni guddaan ana kan buufate kan ulfina arge kan jireenya arge kan boqote Waaqayyo fuula duratti isinitti hima ana utuu Waaqayyo gara koon dhufne ta'e ani hin jiraadhu jedhee tayyaada biyyuma lafaa kanarrayyuu kanaaf maal isiniin jechuutti hin jiraa sababi mataa keenyaaf ilaalchi mataa keenya inni nuyi dhibaa'ummaadhaan Waaqayyo wajjin ittiin adeemnu ulfinaaf eebba Waaqayyoon waan kaasa isa lammaffaan dubbadha inni lammaffaan immoo isa Waaqayyo nuuf arge guddaa arguu dadhabne waan xinnoodhaan qabamne achi keessa bara hundumaa taa'uudha ammas isinittan himu Waaqayyo yeroo isin waame hammas hin dandeessan isinii gochuu miti Waaqayyo gaafa isin waame hammas hin beektan isinii gochuu miti waa lafa isin argitan tokkoon isin ga'u miti Waaqayyo isa ofii yaade isa ofii qopheessa ulfina qabeessa guutuudhaaf jabaa sana isin irratti dhangalaasuudha kanaafi namoota Waaqayyoo baay'ee isaanii yemmuu laaltan lafa yaadiin kan isaan ga'an kan isaan ittiin mootota raasan eebba sammuun namaa yaanne kan isaan ittiin argatan dulluma isaanii bara mucaa argachuu hin danda'u jedhanitti kan isaan ittiin eebba san argatan dhala argatan illee Waaqayyotti dhiyaachuu isaaniiti Waaqayyoon ilaaluu isaaniiti humni isaanii dandeettiin isaanii waan isaaniif hin goone kan isaan ittiin argatan kanaaf maalan jedhee Waaqayyo isa inni nuuf arge waan guddaa arguu dadhabne waa xiqqoodhaan qabamuudha Waaqayyo anaaf isiniin gargaaru kanaaf utuma caafa moototaa lammaffaa keessaa Giyaaz nama jedhamu argitu Giyaaz akkas godheedha sagalee Waaqayyo keessaa yemmuu laaltan Giyaazi akkuma Eliyaas booddee raajii ta'uudhaan dachaa lamaan dibame Giyaaz immoo Elsaayi booddee nama dibamu ture jedhee tan amana garuu Giyaaz yaadni isaa Waaqayyo wajjin hin jiru Giyaazi akka Elsaayi Eliyaas duukaa deemee waa'ee Waaqayyo ulfina Waaqayyo hojii Waaqayyo baree akkas shaakalaan jiru lapheensaa yeroo hundumaa birriitti hidhameetu lapheensaa yeroo hundumaa bu'aa yeroo gabaabduutti hidhameetu kan inni rakkatu kanarraa kan ka'e jireenyi isaa hin miidhame dhumarratti namni raajummaatti silaa dibamu lamxiidhaan rukutame kanarraa kan ka'e gaafa Ni'amaan biyya Sooriyaatti dhufee fayyeedhu inni immoo qabeenya fudhachuudhaaf dhokatee duukaa bade kanaafitu akkasittiin jedheedha Elsaayi amma yeroo isaati yerootti wayinii yerootti waanallee walitti qabataniidha ittiin jedheedha saba Waaqayyo dhaggeeffadhaa isa Waaqayyo nuuf arge isa Waaqayyo nuuf yaade arguun ulfina keenyaadha Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u kanaafi sagalee kana torbee dhufuun isuma kanarratti itti dabalee xumura isa dhageenyi sagalee Waaqayyo har'aa Waaqayyo nuuf eebbisu sagalee kanaan jiraachuu eebbaaf ulfina Waaqayyo bira ga'uu akka dandeenyuuf Waaqayyo yana isaatti jalqaba keenyatti arginuuf reebame maqaan keenya addunyaa mararratti beekame simboonutti guute hundaan kabajamne homaa bu'aan qabu mootummaa kee hodhamne dhuman balleessine hojii harka kennisine faarsuuf gammaduu malee etwanaaf hungoodine dhuman balleessine
hojii erga kenneessinii faarsuuf gammadu malee otwaanaaf nungoodini. Faarfannee shubbisnee lafa waara kaafnee maqaa kee nifannee seexanoota baafnee simboo nutti uwwistee baay'ee kabajamnee waan xinnoon xaxamnee kufnee kan argamnee dhuma keenya hin godhii waan tantaanee sittamanee maqaa keen erga baanee milkaa'anii warra argatan badhaasa nuuf taasisii malee hin godhiin badisa dhuma nun balleessinee hojii erga kenneessinee faarsuuf gammadu malee. Akkuma fiigdota ka'umsa dursinee otoo hin xumurin dadhabnee yoo dhiifnee fudhachuu too qabnu mo'annee badhaasa keessaa qooda dhabuun gadda dhaabu'aansa dhuma keenya hin godhii waan tantaanee sittamanee maqaa keen erga baanee milkaa'anii warra argatan badhaasa nuuf taasisii malee hin godhiin badisa dhuma nun balleessinee hojii erga kenneessinee faarsuuf gammadu malee otwaanaaf nungoodini. Kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaanis immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa weebsaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Weebsaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanan isiniif yeroo eebbaa qabaatudha. Dubbatee telefejjatee bulchita lachuu hafuuraan malee ilteefoon isin gartoo ilmi keetaa sa'ee malee nu namuu sin garree ati dubbata warri maqaa kayaamuun banne bultoota gubbaatti onjeje nu gassee jenna sitaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsi mormuu tokkollee meete
bultoota gubbaatti ol jajja nu gassee jennaan sittaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsi mormuu tokkollee meete. Sittu qomirraat warqi maratee ulfinna akka wayaa naqatee ol baatan buutu barcuufan moota namus hin dhowwu waan feetiin goota ansi waaqessu akkam dadhabaa fura jireenyaa Yesuusitti harka qaba ansi waaqessu akkam dadhabaa fura jireenyaa Yesuusitti harka qaba gubbateetti lafa ejjattee bulchite lachuu hafuuraan malee ilti foonis hin gartu ilmi kee taasa'ee malee nu namuus hin garree ati dubbatta warri maqaa kee yaamuun banne bultoota gubbaatti ol jajja nu gassee jennaan sittaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsi mormuu tokkollee meeti. Gadaan tanteete tokko faqaaquu khadibii fintaatu abbaa dhaloota jufti si jalaa uftuudha dargaa nami dhalatee guddatee deebi'een du'aa durii dullukko jiraattee ammallasuma alfaaf omeegaa jalqabaaf dhumaa ansi waaqessaa barqabu cufaa alfaaf omeegaa jalqabaaf dhumaa ansi waaqessaa barqabu cufaa gubbateetti lafa ejjattee bulchite lachuu hafuuraan malee ilti foonis hin gartu ilmi kee taasa'ee malee nu namuus hin garree ati dubbatta warri maqaa kee yaamuun banne bultoota gubbaatti ol jajja nu gassee jennaan sittaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsi mormuu tokkollee meeti. Jaalal fannoot na keessa iyyaa si jalla waaqessu yaa michigiyyaa akki an ta'e si faarfadhu nam dhibii maatee beenni hin beeku gaafamaan nagaate si malee inni waraane mukaan na dhisaa annamiituun cuftaateef akkam callisaa silasi malee inni waraane mukaan na dhisaa annamiituun cuftaateef akkam callisaa bultoota gubbaatti ol jajja nu gassee jennaan sittaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsi mormuu tokkollee meeti bultoota gubbaatti ol jajja nu gassee jennaan sittaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsi mormuu tokkollee meeti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura.